Baay'achuun yookaan heddumachuun karaa mallattoo lafa barati. Biyya Oromaa, haadha Oromaa, dachee Oromaa. Biyya Oromaa fi dachee Oromaa keessatti kan namatti jijjiirame jira. Kan dubbatan baay'eetu jira. Akka dubbatan tokko malee. Bishaan afaan jiraaf malee kan dubbatu baay'eetu jira. Jadi kurkumin ya biyogi jadi ayam atau kata amin biya koya dia biya pagi ya dia orang ya dia wajah sendera korfa kamari bukan sudah desa lutu kosona ya dia iya dah mau dia koya dia Mumedi garewan bishaan fi dhageewwan biyya koo yaadeera gara laafina harmeetiyaa gara laafina malaboo haadha Oromoo yaadeera jechaasumatti saba koo garraan yaadeera ayinis Oromiyaa jechaan jira isinis Oromiyaa akka yaadaniif ayinis Oromiyaa jechaa akka jirtan shakkii tokko qabu. Oromiyaa iddoo argatii bakka hundi nagaa biyya namni hin jirre bakka hundi aadaa kan iyyaanni jiraatu. Eeyyee Oromiyaa koo hoggaan yaadee si dhabu garaatu na gubataa shokiif shokokkii malee laphee kootu galmataa utoo dubbannu sira yeroon gara dhufaa ture waan na qunname tokko isinitti himu waan ajaa'ibaa tokkotu namoota na wajjin wajjin nu qunname sira koo akka tasaa ta'e nama hin eegnee fi hin yaadne tokkotu namicha handuu biyyatti beeku waliin walitti dhufne asuma naannoo gaaffii qabutti namichi utaalee natti marme miira isaa to'achuu hin dandeenye koronaalee dagateera asii fi achi bu'ee na hammate jaalalli inni anaaf qabu koronaa isa dagachiiseera jaalala koronaa dagachiisu isinii fakkiin isinii hin jedhu jechuu kan ture garuu dhuguma eebbamoo jaalala namichi kun maddii biyya garaagaraa irraa hambaa godhee dhungate nami naannoo sana jiru ija ajaa'ibaa nu ilaalaa ture dargaggeessi isa waliin jiru tokko harka isaa harka kaawwatee nu ilaalaa ture namichi asii achi na qabee ayimisu biroo naan jedhaa irra deddeebi'ee ayimisu naan jedha ammas dhugaa dubbachuu taanaa dandee namicha kana yaadeera guddaan kabaju guddaan jaalladha nama akka tasaa osoo nagaa walitti dhaabeen adda baaneedha namicha kana waliin erga wal barree waggoota muraasa lakkoofsineerra gorsaa isaan ture walitti dhufeenyi keenya kan hojiirra darbee hiriyaa icciitii waliin magan baanee ture namichi biyyaa koo kana magaalaa baasii keessatti arga jedhee biyyaan biyya garaafuu fajajeera innis miiraan guutamee irra deebi'ee ayimisiu naan jedha kana gidduutti namichi tokko waaqa gada bu'u lafa keessaa ola ba'u haala beekamneeni namicha koo butee narraa adda baase sababa koronaaf jecha
Sababa kanaa jecha poolisiin kan godinatti fakkaatee ture. Namichi kun garuu poolisii osoo hin taane nama qalbii dabarse fakkaata. Keessumaa uffati isaa mangaagaan yookaan qaamni isaa ni mul'ata. Ilkaan isaa walitti rigaa quba isaa gara namicha nabbisaa jirutti mirmirsaa. Ati asimaan goota bara dheeraa walitti deebiteetta. Waggaa 30 dura bakka dhaabbattee jirta. Istaaf gooteetta. I miss you ni jedhama. I miss you Oromiyaatti akka jijjiirame yookaan geeddarame beektu. Yookaan geeddarame beektu. Labsii Oromoon biyya keessaa bahaa jiran akka walii galaatti baasan hin dhageenye. Haala Oromiyaan keessa jirtu quba qabdu. Abbootii gadaa Karrayyuu turan hin dhageenye. Wallagga Gujii fi Shawaatti kan ta'aa jiru quba qabdu jechuudha. Guyyaatti manni Oromoo meeqa akka gubatuu fi Oromoon meeqa du'aa akka jiru hin dhageenye. Aanolee fi calaqqoo seenaa dhagaa turre ijaan argaa jiru jetta. Moo siif aanolee calaqqoon booqaa qaba? Oromoo fi Oromiyaan bu'aa jiru, badaa jiru. Kanarraa ka'uun Oromoon akka addunyaatti labsii labseera. I miss you jechuu yeroo dhaabeera. I miss you Oromiyaan bakka buuseera. Isinoo dhageessanii Oromoo koo yaada keessa jiru yeroo keessa jiru I miss you Oromiyaa nama jechisiisa malee I miss you dhaggee koo I miss you onnee koo I miss you damma koo I miss you sobidda koo ashaboo koo yeroo itti waliin kennu miti jedhee osoo dubbachaa jiru gurbaa fi dhalli tokko dhaabbatanii ilaalaa turan. Namichi dhaabbataa ture fi maraatuu fakkaatu sanatti harka qabanii quba qabanii cheers jedhan. Harka isaanii ol qabanii abboottifatanii akka isaatti buusan itti fufaniis sirbuu eegalan akkas jechuun. Oromiyaa, 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 tolchee uumeeqaa kishee. Dureetti durumaa biyya Oromiyaa biqilchituu bunaa ardii dhadhaabdamaa albuudi biyya kee alagaan saamamee isaanii waamamee isaanii faarfamee tolchee uumeeqaa. Faranjiin kun haajaa qabu, haajaa tokko qabu. Dargaggeessi keessa galee himmichis hin jiru. Adiin, gurraachi, hinduun, arabni, dhalli namaa bakka sana jiru marti sagalee tokkoon Oromiyaa, Oromiyaa jechuun biyya teerii daaneel koolerii miilla tokkoon dhaaban. Araadaan na ajjeesu jechuun isa kana kaa warri ollaa keenyaa sun illee Oromiyaa jechuu dhagatu naannoo 4 jedhanii nu waamu. Kan galeef garuu kunoo Oromiyaa jedha. Bitaa fi mirga gaafa ilaalu margi lafaa kaameeraa nutti qabeera. Bara seenaa gaazexessaa fi nama biroo walii wallaalleerraa fira qabu. Waan fedheefu galgala France 24, BBC, CNN, Al Jazeera fi Milko Oromtuu birratti nu hordofa. Yoo asii sanas ta'e kana we miss Oromiyaa. I miss you Oromiyaa jedhame. I miss you Oromiyaa. Afaan qofa akka hin taane garuu namicha tokkotu mucayyoo bareedu tokko jaallate akkas jedhee
ergaa ergee yookaan tekstii yookaan alaabaa barreesse. Ji'i barii jalaa hanga hunduugaa si yaadee uffadhee amma limmoongaa jedhe. Namichi garuu ji'i barii jalaa hanga hunduugaa si yaadee uffadhee amma limmoongaa jedhe. Namichi garuu furdachuu keessa bahee hanga limmoo osoo hin taane hanga gumboo ga'a ture. Namni Oromiyaa jaallatu hin sobu. Kan Oromiyaa yaadu hin sobu. Oromoon awwal waallee miti. Afaan qofaan ayimiis Oromiyaa hin jedhu. Uummata isaa namni bira dhaabbata. Kan maatiin irraa du'e, kan buqqa'e, kan manni irratti gubatee fi kan hongee miidhamaa jiru bira dhaabbata. Wallagga, Gujii, Karrayyuu fi gammoojjii Baalee keessatti waan ta'aa jiru quba qabdu miti. Wal malee fira qabu lammii koo. Mudannoo kan biraa tokko isin dabaleen xumura. Qeerroo fi qarree tokkotu taphachaa ture. Wallaansoo wal qabanii qabatu. Asii fayyisuu wal geessu. Qabanii wal daddarbatu. Wal kuffisuuf carraaqu. Xumura irratti gurbaanii intala humna caalee kufee irratti kufe. Yoo na kana intalli ishee akkasiin taphannu narraa ka'e jette. Gurbaan maal jedhe bakka taphaayuu reefuu geenye jedhe. Oromoon akka bakka murteessaa ga'eera. Yeroo kam caalaa bara kam caalaa bakka murteessaa ga'eera. Qabsoon keenya bakka murteessaa jira. Oromoo baay'een garuu ammayyuu rafaa jira. Amma akka namicha isa dhabeessa sana akka hin taane namichatu sodaatee hiriyoota isaa lamaan gidduu malee irra buujete moggaa irra buujete. Waraabessi garuu akka tasaa ta'ee miilla jalaan dhufe miilla isaa nyaachuu jalqabe. Namichi sagalee isaa gadi qabee waraabessatu miilla koo nyaataa jira callisaa hin dubbatinaa jedhee hiriyoota isaatti asaasee jedhama. Oromoon bakka murteessaa jiraachuu sagalee keessa ol kaasaa dubbadhaa. Gurra Oromoo rafaa jirutti sagalee keessa itti siqaayyaa harka wal qabadhaa. Tokkummaa keessa cimsaa. Walii galuun walii qaluu caalaa lammii koo kana walitti himaa. Ayimiisiin Oromiyaa jedha. Gadadoo Oromiyaa keessa jiru addunyaatti agarsiisaa. Beeksisaa. Ani garuu Oromiyaa yaadeera. Oromoo koo yaadeera. Saba koo garraamii yaadeera. Oromoo koo saba koo garraamii guddicha akka tulluu huuba kan hin qabne taliila qulqulluu dhugaanii bifa osoo qabaate Oromoo fakkaata jettanii yaaddanii beektu. Anaaf dhugaantu bifa qabaate dhugaadha. Oromoo fakkaata. Waan fedheefuu Oromoo beekas kan Itoophiyaatti deebi'aa jechuudha. Dhukkubsatu malee namni fayyaa laatu qabsoon bira gahu bakka garaa yaadu. Aadaa fi adda ofii abbaatu eeggata Oromoo koo. Aadaa fi adda ofii abbaatu eeggata Oromoo koo. Adda bilisummaa keessa tumsaa bulloon garmaamutu irraa tola. Bulloon garmaamuu irraa tolu baasaa tumsaa garmaamu bilisummaan kanaaf tolchaan dhufu hin jiru. Isin jaalladha ayini Oromiyaa. Baay'ee galatoomaa hamilee dhaan nyaatu bakka hamilee